Ashamaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatan nagaa lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Baga bara haaraa ayyaana kana irraa haftanii guyyaa har'aa guyyaa lammaffaa fulbaana lamaatiin isin ga'e isiniin jedha. Egaa barri kun bara gaarii akka ta'e abdiin qaba jechuudha. Mee warri xeena'ee farsoo araqee daabboo difoo jiisa jedhan sana jechuudha. Akkasuma lukkuu qalatanii shaashan baay'atan mana madaamii keessa quba baasaa caar godha laayikitti godha isiniin jedha. Egaa asumaan namoonni mana koo haaraa taatan laayik godha, sheer, sabskiraayib godha. Gara maatii kootti dabalama. Guyyaa har'aa sharafni meeqaan akka jiru Seettembarii 12 baatii 9,2025 irra maal akka oole akkamitti akka jiru waliin ilaallaa. Dabaalee moo Hir isee isa jedhu jechuudha. Isa darbe irratti sagaleen gara saayitii lama akkas wayii hojjete isan booda sagaleen irraa cufame jechuudha. Inni kun immoo dogoggora kiyya toon taane yuutuubii ofuma isaa takka takka ofiisaa cufaa jira. Sababa isaa immoo miisejii waan tokko narra hin ergine jechuudha malee anatu editii yookiin immoo sagalee otoo duwwaa erge miti jechuudha. Asumaan nuuf koshaansiniin jedha. Egaa har'as immoo gadhiiseen nan ilaala. Nejjetaa hin ejjetuu isaa waliisaa hin beeku jechuudha. Inna applicationii natti fakkaata. Applicationii ittiin editii goonu irratti sagalee waraabnu maallaqa gaafata. Maallaqa inni gaafatu immoo maallaqa guddaadha jechuudha. Saniif firii ta'uu didee har'a garuu applicationii jijjiireen jira. Yoo ejjete hin ejjeta yoo didee immoo gaafadha waaqayyoo hundusaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaara irraa isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko 160.96 oolee jira karaa gabaa gurraachaatiin. Egaa akkuma beekamu guyyaa kanarra gara birrii tokko ol dabaleetiin jira jechuudha. Engaddaa 159 irra ta'ee ture jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin saantiba yookiin immoo birrii akkasuma daddabalanii jiru hundi isaaniitillee jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 138.74. Akkasuma namoonni baankiitti ergatan karaa baankiidhaan ji'oota kana keessa jechuudha boonesii birrii 10 doolaara tokko irratti boonesii birrii 10tu jira jechuudha. Kanaaf namoonni itti fayyadamtan namni baankii dhaqxan boonesii doolaara tokko irratti birrii 10 akka isinii ida'amu beekaa isiniin jedha. Akkasuma Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 116.9 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 188.65 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 161.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu mootii birrii yookiin immoo sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 526.57 oolee jira jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 107.2 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 88.83 oolee jira jechuudha. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 202.13 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 169.65 oolee jira. Inni itti aanu Pound sterlingiidha. Pound sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 217.86 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Pound sterlingiin tokko 182.79 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa hewaaniidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 22.56 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa hewaan tokko 19.6 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.6 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 418.8 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226.83
oolee jira. Inni itti aanu Dabaalee diraamidha. Dabaalee diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43.80 oolee jira. Egaa akkuma beekamu adii tokko ol dabalee jira Dabaalee diraamni jechuudha. Karaa baankiitiin immoo 37.78 oolee jira jechuudha Dabaalee diraamni tokko. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 42.88tti ol baheetiin jira jechuudha. Innillee akkasuma gara saantimaa 10 ol akkas ol daddabaleetiin jira jechuudha. Hundi isaatiillee egaa akka gabaa gurraachaa yookiin immoo akka bilaak maarketiin jedhutti immoo warri baratama warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 25 ergamaa jira. 25 jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Namni 2,000 fi 2,000 ol qabdan 40 gaditti hin ergina maallaqa keessan jechuudha. Akkasuma immoo namoonni baay'een baankii yoo dhaqxan baankiin isa kanarra caala siniin jiru soba'a jechuu hin caalutuma boonasii kana wajjiniinuu hin caalu. Maaliif riyaala gara doolaaraatti jijjiirtaniitu yeroo aqee boonasii kana wajjiniinuu yoo akkam ta'ee 37 yookiin immoo birrii Itoophiyaa 38 kana ta'a malee 40 faa sinii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo egaa warri birrii xiqqishuu qabdan immoo hanga 25 adii. Kana jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee 39 adii jechuudha. Garaagarummaa inni qabu kanadha. Akkasuma namoonni taaskii yookiin immoo gatii mashwaarasa jedhanii immoo waluma qixa 50 kaffaltu. Manas yoo ta'e ufanii yoo fuudhanis yookiin immoo akkaawuntii isaanirra gashitan hundumtu keessanuu 50 kaffaltu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 36.97 jira jechuudha. Inni itti aanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 426.77 oolee jira. Akkasuma Turkii riileen tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 3.89 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 3.33 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 42.93 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.84 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaafi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon qabadhee isinii dhufe kana fakkaata guyyaa har'aa jechuudha. Yoo sagaleen dhageessise itti fufee yeroo hundumaa akkasinii ejjedhu sagalee dhageessisu yoo dide immoo viidiyoo kaameraadhaan as baheen karaa biraa isinii ejjedha isiniin jedha. Laayik gochuun dagatiina viidiyoon baaraalii akka bahuu fi laayik godha turtii gaarii.